ትያን ደፍሮ አስወልዶ የካደው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሰው ነው። ቅና እንዳገኘች ገንዘብ እያገኘች እንደሆነ ካየ በኋላ ልጄን እፈልጋለሁ ለልጄ አባት መሆን እፈልጋለሁ ብሎ ፍርድ ቤት የከሰሳት ይሄኛው ነው። ፍርድ ቤት ደፍሮ ያስወለደውን ልጅ እሁድ ሄዶ ከ4 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት እንዲያይ የፈቀደለት ሰው ይሄኛው ሰውዬ። እዚህኛው ፎቶ ላይ የምታዩት ሰው አይ ቲንክ አብሮ እንደዚህ ኤዲት የተደረገው ብትደፍራትስ ምናምን ብሎ ስላወራ ይመስለኛል። ብቻ ምክንያቱ አልገባኝም፣ ግን ዜናዎች በረንዳራ ዴማ ቱርቴ ሰኒቲ ጌቴ ብራሶኬ አማምጪዩን ጉደና በርባች ፌ ካሳሴ ምጪዩ አከና አገርሲስቱ እንተለኪየ ጅዴ ካሳሴ ጅደን ወነጃኢባቲ namichi kun abbaa isheeti malee akkana ni godha jedhee akkanatti ani isarraa miiciyyoo kana deesse jedhee hin amanne jechuudha. Waan baay'ee tokko nama ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf nama hedduutti gaafii ta'e nama hedduu rifachiiserreedha. Namtichi amma naqu kun gana miiciyyoo gana intala saasaatudha. Ilaala. Ana kaakayyuu ta'uuf jiruudha. Garuu immoo maal jedhee jedhan seera Itoophiyaa dhaggeeffadha. Seerri kun silaa waa'ee miiciyyoo tanaa sirriitti gadi fageenyaan gaafachuu qaba malee abbaan murtii maal jedhee murteessee fi innuyyuu sammuu isaa sirriin hojjetu jechuudha kan murteessu sun. Maaliif jennaan miiciyyoon tun bu'aa bayii hedduu keessa dabarte bakkeetti kuftee bakkeedha namni mirmatee kaase. Abbaan seerri dhufee maal jedhani miiciyyoo tana agarsiisii jedheeti murteessee fi jedhan. Dura eecha dhaqe du'ee ka'emoo dureen du'e gizeeshin bakkeetti kuftee bakkeetti gatamtee ala bulaa turte. Daa'ima xiqqishuudhaan ofii fuyyoo ishee nu xiqqishuudha umurii ishee malee akkana kan taaterra urufatti gatamte. Yeroo sanii dhaqeenni anammoo daa'imti guddannaan ishii nama bakka qabannaan kaasasee miiciyyoo na agarsiisi. Dhugaa dubbachuu biyyi keenya suni ilaala tasfaa si kutachiisa koo tasfaa nama kutachiisa. Seerri akkana eechi jira. Miiciyyoon tuni umurii ishii malee akkana taate ganaa ishii qorateetu namicha sana achitti hidhuu qabamoo ganaa miiciyyoo agarsiisuu qabdiidhee murteessaaf seerri kun. Sammuusaa ani beeku dhugaa dubbachuuf indee miiciyyoon tun bu'aa bayii keessa dabarte ilmoo tana okkee ishiin umurii ishii malee karaatti hambisee bakkeetti kuffisee bira darbee sin beeku jedhee biraa deemee eessaa dhufee erga daa'imni guddattee bakka qabaatte miiciyyoo tiyyaa mattaawaqaa hojjetti umurii ishii malee jedhee kutoo kanarra dhufee dubbatu namtichi fayyaa hin qabne kuni eessa dhufee har'a abbaa ta'eef miiciyyoon bakkeetti gatamtee bakkeetti kuftee namni bakkeedhaa kaasee gargaaree har'a nama taatee kan arge dura eessa dhaqe gisee ishiin bakkeetti kuftu umurii ishii malee yeroo cabdu eessa dhaqe har'a daa'imti guddattee obbarraan daa'ima tiyye jedha. Ana akkana kana silaa bakka abbaa seeraa kan murteessu dhiisii waggaa kana hunda osoo hin gargaarin taa'ee amma miiciyyoon guddannaan miiciyyoo tiyya ofii fuyyii cubbuun sodaatu ala jasbaa kana namichi amma naga'u ta'ee saree akkanaa kana dhugaa dubbachuuf indoo achitti hidhuu qabuyyuu indoo dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko namaas kenna dhugaa baay'ee tokko na gubee keessi kiyya na gubate isheen ammam bakka ammam gubatte ammam aartiski nama biraatuyyuu arabs seerri Itoophiyaa sunuyyuu biyya keenya sunuyyuu sirrii miti argitanii firdii malee faradanii jechuudha. Firdii malee miiciyyoon tuni tiyya akkamitti tiyyaa beeke amma dura eessa dhaqee du'ee lafa jalaa ka'eemu dura eessa dhaqeetti har'a miiciyyoon tiyya jedhee mormee kaasasuu dhaqa. Warri seeraa sunuyyuu sirrii miti
yeroo ishiin bakkeetti kuftee hin beeku. Mucayyoon tun miidiyaa hundumarratti naanna'aa turte. Warri abbaa seeraa sun iyyuu hin beeku. Akkamitti har'a itti mul'attee namtichi kun dhufee mucayyoo tiyya jechuu danda'a. Ana dhugaa dubbachuu waan gaaffii natti ta'e. Seerri biyya keenya sirrii miti yoo hin jedhu sirrii miti. Sirreeffachuu qabu kan waan akkana gochas waan akkana kana daa'imti yeroo gudeeddamtee umurii ishii malee ajjeefamtee namoota meeqa siim jedhee kun amma seera akkana hin jiraam. Dhugaa dubbachuuf mucaa miila darbe suuraatti mucayyoo wayii gudeeduudhaaf ija ishii antinii godhee silliksee waan ta'e du'aatti faradame isaatti mucaa sanitti jechuudha. Du'aatti farade. Namni biraas immoo isa argee akka irraa baratuufi. Isin galee keenya biyyi daa'imti isaanii hin ajjeefamtii hin gudeeddamtii. Daa'ima meeqatu ajjeefame. Daa'ima waggaa 5, daa'ima waggaa 8. Amma tun mucayyoon tuni ishii geessetii miti umurii ishii maleedha. Namtichi kun amma nagaa abbaa isii akaakayyuudha hin ta'aafi akkamitti gocha akkanaa kana irratti raawwattee jedhee maan gaafatin abbaa seera kun maan gaafannis akkamitti namicha kana achitti hidhuu qabu moo gaafatuu qabu moo mucayyoon tiyyoonni fedhii kiyyaanii jetteetoo isaanitti ni manne akkamitti kana murteessafi. Mucayyoon tu wajjin gubattee wajjin waa hunduman dabarsite ilmoo kana dabarsee namaaf illee hin kennu jettee wajjin umurii ishii malee daa'ima tana guddiste. Ishiin iyyuu daa'ima akkamitti seerri Itoophiyaa sun kana murteessafiski. Ana kana jira dhugaa dubbachuuf waan ajaa'ibaati. Biyya keenya san keessatti waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Odoo namni tokko umurii malee daa'imti takka yookiin umurii malee gudeedee namtichi daa'ima sana ajjeese akkasumatti ajjeefame yookiin immoo fakkeenya nama biraatiif illee ta'a. Ergasii namoota meeqatu ijoollee haala umurii malee ajjeese lubbuu baase umurii isaanii malee jechuudha. Nama san odoo namni mootummaan kun ajjeese odoo furdiin du'aa itti kenname deebi'anii daa'ima sana akkasiin godhan. Har'a garuu karaan ba'ee fi hidhamanii hidhaadhaa ba'u namni isaan sodaatan hin jiranii akka barbaadan godhu. Maali dubartiin kabajan qabdu? Biyya seerri istigiggilee hin taane kana keessatti abdii nama kutachiisa. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko abdii nama kutachiisaa jechuudha. Dubartiin takkaadha hin ajjeefamti. Hidhaatti darbaniituma namni ajjeessu hin ajjeefamu. Inni achi hin qallabama. Maal argitanii gochaa abbaa seeraa Itoophiyaa keessa abbaa murtii gochi isaan akka argitanii faallaa dhugaa dubbachuuf Rabbumti nu eegu malee baay'ee ulfaatadha. Biyya keenya san keessaa baay'ee tokko mataa miila ta'ee jira, gara dhabee jira. Wanni hundumtuu sitti hin tolu. Silaa kun amma ifaan ifatti namichi kun hidhamuu qaba. Gocha suukanneessaa umurii ishiitiin ala mucayyoon tun geessee miti. Daa'ummaa ishiitiin abbaa fi haati ishii sababa abbaa fi haati ishii gargar ba'aniif mucayyoon tun baannantee achii baddee waan kanarra buutee ishii akkamitti namichi sun gaafatamuu dhabee gana daa'ima guyyaa shuyyeedhaan ilaaltu guyyaa shishin jasba amma guddannaan daa'ima itti fakkaattee ilmoo itti fakkaate dura jechuudha. Namtichi jasbaan kun jaarsa guddaa ta'ee fi fuuqaanamu namichi mana ga'u mucayyoodhaaf abbaa ta'amoo haadhaaf abbaa ta'amoo mucayyoota ganaa gaddeebi'e ilmooti yoo jedhu fi salphatu afaan isaatu yoo namicha kana silaa dhaanii ana faasaa jallisaan dhugaa dubbachuuf ganaa kunni namtichi
abbaa seeratuyyuu nama ajaa'iba ko ammicatti dhaqee yaalaaluu ilmoosa kana maal gochi faradaafi firdii sirrii miti dhugaa dubbachuuf firdii silaa namichi kun achumatti hidhamuu qaba achumatti gocha namichatti yemmuu walitti irratti waan akkana raawwatee cufaammoo amma deebi'aan gaafa tokko achitti hidhamee dabadabamuu qaba yookiin sirrii miti seera Itoophiyaa firdiin isaanii sirrii miti dhugaa dubbachuuf zimbiloo abbaa seeraa namni jedhu Itoophiyaa keessatti waan hundaafiyyuu waan akkasiitu jira wanti godhan tokko hin jiru kun namtichi argitan abbaa mucayyoo wanti yaa ta'eeti jira dhugaa dubbachuuf waan ajaa'ibaatiin jedhee ani amanuu dadhabeen beektanii dubbisa wayiin dubbisee gara miidiyaa gurguddaa irratti argeen siriidha in kassafamte gaafa jedhan maal ta'ee ilaaluun ilaalu abbaa mucayyoo namicha jaarsa kana abbaa mucayyoo gaafa jedhan abbummaa isheetis abbaa mucayyoo xiqqeeti baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf nama rifachiisa kun wanta hin eeggamnedha kun ganaa namichi jaarsa guddaa aarrii qaba jaarsa amma nagoo ta'e gara daa'ima isaanii tanarratti waan akkana hojjechuun baay'ee sheemu Itoophiyaa san keessatti sheeminis hin jiru akkasii waan hundaafuu nagaan tura wanti jennu nu jalaa bade dhugaa dubbachuuf nu jalaa bade